godaa dubbii kun jajjabdura obsa naggeeffadha. Viidiyoo nan gabaasa jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha shamarran keenya erga dhiiraa wajjin nikaa wal godhatanii yookiin immoo erga wal kaadhimataniiti kan bultiin isaanii diigamtu jechuudha. Keessattuu warra alaala ta'anii waa walitti fidanii waa waliin godhachuu irratti karoorfatan keessa bakka tokkotti bakka bultiin isaanii diigamtu. Eessa laata bakka dhiirri birrii fidii jedhu sanatti ijaan arga wal dadhabu baay'een isaanii. Haa ta'u garuu dhiira akkamii akka jaallachuu qabdaniif birrii keessan dhiiratti yoo kennitan isin fayyadamoo yoo birrii keessan dhiira nikaa hidhamtaniif yookiin kaadhimaa bultiif jaallattan sanatti yoo kennitan isin fayyadamoo yoo dhoowwattan isin fayyada isa jedhus Boga chede, chumanga de la, venta campatele, socorro de la, corre que te visto mi mano, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka funa jirtu video kana like share godaa dubbiin kun jajjabdura obsa naggeeffadha. Video nan gabaabsa jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha shamarran keenya erga dhiiraa wajjin nikaa wal godhatanii yookiin immoo erga wal kaadhimataniiti kan bultiin isaanii diigamtu jechuudha. Keessattuu warra alaala ta'anii waa walitti fidanii waa waliin godhachuu irratti karoorfatan keessa bakka tokkotti bakka bultiin isaanii diigamtu. Eessa laata bakka dhiirri birrii fidii jedhu sanatti ijaan arga wal dadhabu baay'een isaanii. Haa ta'u garuu dhiira akkamii akka jaallachuu qabdaniif birrii keessan dhiiratti yoo kennitan isin fayyadamoo yoo birrii keessan dhiira nikaa hidhamtaniif yookiin kaadhimaa bultiif jaallattan sanatti yoo kennitan isin fayyadamoo yoo dhoowwattan isin fayyada isa jedhus waliin ilaalla. Hedduun isin irra beeka osoo hin taane haga rabbinatti ibse kan hamma koo hin beekne jira kan na caalii beeku jira yaada koo obsaan qooddadha isin fayyaduu danda'a waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf shamarran keenya jechuudha hunda miti yeroo dhiirri birrii isaan gaafatu hin jaallatani. Garuu dhugaadha birrii kana akkamitti akka finnu ni beekna. Dhiirri tokko si jaallatee nikaa si hidhateef birrii itti kennuu keen dura siluma ituu dhiiratti nikaa hin hidhamin dhiira akkamii akka jaallattuu fi namni kun nama akkamii akka ta'e ituu dursitee beektee bareedaa natti fakkaata. Birrii itti kennuuf dhiisuu kee bira ni geenya. Garuu jechuudha yeroo baay'ee erga maatiin keenya gammadanii nama sanaaf nikaa nu godhanii ka'anii alaalarra teenye birrii walitti finnee waa waliin godhachuu irratti qalbii maatii keenyaallee cabsine nama sana dhiiseera nikaa koo narraa buusu jennee yeroo nutti dawwallee himnutu jira. Isaanillee qalbii nutti cabu. Maaliif wallaan keenya firri keenya sila gammachuu keenya dhaga'e nuuf gammade. Arra garuu akka nu bultii keenya diinne yeroo dhaga'ullee keessattuu maatiin keenya qalbii nutti cabuu danda'u. Kanaafuu hiriyoota koo dhiirri badaanis jira, dhiirri gaariinis jira. Waliin ilaaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf dhiira akkamiiti? Dhiirri nu birrii keenyatti kennuu qabna. Isiniif hima. Dhiira akkamitti birrii keenya kennuu qabna? Ila dhiirri tokko jechuudha mataa isaafiyyuu isuma hojjetate kana karu. Na'am. Fakkeenyaaf dhiirri tokko osoo of hirkaa qabuyyuu waa tokko irra oolchachuu hin barbaadu. Akkasuma immoo dhiirri ituu hojii qabu sababa barbaadee hojii irraa ba'uu baratee akka hojjettuuf ofii isaatii immoo dhaqee aara galfachuu barbaadu dhiirri akkasii nama hin gammachiisu. Ila shamarran keenya asitti garuu wanni isiniif himuu qabu dhiira jaallattan sana duraan dursaati ollaa qorachuu fira qorachuu dhiisaati isin nuti madaala. Maaliif gaafa jechuudha hiriyaan kee tokko gaarii ta'uusaa ollaarraa firarraa dhageessee itti gammaddee jaallatte. Akkasuma yoo gaaf tokko xiqqoo wal dhabdan immoo rakkoo inni qabuu fi sababa tokko sitti himu. Ati akkuma gaafas arraba namaarraa waa dhageessee jaallatte arraba namaarraa waa dhageessee jibbuu dandeessa. Nama jaallatte tokko nama qorachuuf hin jarjarin. Haa ta'u nama sana garuu yeroo itti kennee madaali. Jarjartee erga buutee bultii ijaarrachuu qofaa inni sin jaalladha jedhee firkatti kofuu qofaa osoo hin taane namni kun nama akkamii akka ta'e atumti sirriitti ilaali yoo nama waa yaadu taate. Sigalee amma shamarran keenya gizee baay'ee yoo na jaallatte nikaa na godhadhu jedhu. Nikaa isin godhata garuu birrii fidi isiniin jedha. Birrii fidii rakkoo hin qabu itti kenna. Garuu maal ittiin godhaa jira? Kan isaan maal godhee kan keessaniin maal gochuu barbaada? Dhuguma yoo dhuguma dhiira dalagatu dhiira waan qabu waan tokkorra oolchuu barbaadu ta'e hin shakkina. Sila rabbiin walitti isin fide tawakkal jedhaate waan qabdan qoodaa fi maaliif hiriyaan dhiiraas ta'e
hiriyaan shamarranis namni kamuu erga wal jaallate waan tokko waan walirraa barbaadu tokko yoo waliif godheedha kan jaalalli isaallee cimuu danda'u yoo inni kan wal gammachiisu kan fuulduratti deemuu danda'u waan walirraa eegu tokko yoo waliif godheedha. Akkasuma dhiirrillee jechuudha kan birrii isin gaafatu kan waa isin qabdan tokko haxartan kan maatii keessanitti sumunii tokko erguun barbaanne dhiirri akkasiis jira. Garuu yoo nama hojjetatu ta'e isa kanallee baay'ee hin cannaqina rakkoon qabu. Maatii keessan harka lafa jalaan yoo inni kan maatii irraa isin dhorku ta'e harka lafa jalaa waan tokko gargaaruu dandeessu bakka rakkootti bakka dhibeetti. Garuu sanuma yoo jaarsa keessan jaarsa nagaa ta'e jaarsa gaarii ta'e jaarsa mataa isaaf yaadu ta'e isa shawwaduuf hin yaadina. Maaliif eegar borillee jechuudha ituma isin birrii kuma meeqa qabaattanii galtanii maatii keessan irra teessanii jechuudha. Maatiin keessan waan tokko isinii gochuu hin danda'an. Haga waggaa 2-3 hagati waa qabdu si wajjin jiraatu sirraa nyaatu sirraa dhugu. Sana booddee yeroon kee sirra daddarbaa ati ijoollummaa kee fixatta namni si fuudhu tarii dhibuu danda'a. Yeroo sanatti isaanii si taati yaa'u jechuudha. Biyya namaa turte heeruma dhabdee garuu jechuudha yoo ati immoo waan qabdu isaa wajjin hojjette maallaqa guddaa qabaachuu dhiiftee jaalala guddaa isaa wajjin qabaattee yoo galte firri keessi kabaja maatiin keessi kabaja ollaan keessi kabaja. Kanaaf sababa birriif jettanii daftanii ni kanarraa buusaa birrii na gaafatee maarreedhaan laa dhiira kaayyoo qabu dhuguma nama hojjetatu taanaan rakkoon qabu. Waan jaalalleen keessirra barbaadu tokko waan abbaa manaan keessirra barbaadu tokko gootee fi gammachiisuun laazima si galee birrii na gaafate jetteetuma hin jibbin. Garuu waan inni ittiin godhu tokko baruuf yaali. Akkasuma immoo waan ergituu fi waan inni qabu tokko maal akka inni ittiin gochaa jiru sirriitti hubachuuf yaali malee maa birrii na gaafata erganii kaasii godhatee jaarsa keeti. Hiriyoota koo asitti dubbii adda adda baasee yoo isiniif haasa'e viidiyoo dheerata. Waan isiniin jechuu barbaadu dhugaa dubbachuuf dhiirri jechuudha shamaruma nikaa hidhatee birrii isheerraa nyaatee booda nikaarraa buusuuf yaadus jira. Isa kana immoo yoo ati mataa kee hin beeknedha. Dhiirri tokko sin jaalladha jedheef miti kan si jaallatu. Waan ittiin tilmaamtu waa hedduutu jira. Kan yeroo sii kennee si wajjin haasa'u, kan rakkoo maatii keetii yoo itti himte sirraa dhaggeeffatu, kan yoo mana namaa keessa jirta namaa wajjin ol loluu haa ta'u, akkasuma rakkoo dhuunfaa haa ta'u, kan yeroo itti himteetti waan hunda sirraa dhaggeeffatee furmaata sii kennu, kan rakkoo kee bal'oo kee si wajjin qooddachuu barbaadu, kan yeroo siif kennu kun hiriyaa dhugaati. Atis baay'ee shakkoo hin cannaqamin. Garuu dhiirri jechuudha yerooti waatti himtu sirraan dhaggeeffanne rakkoo maatii isaa ta'u rakkoo dhuunfaa keetii isaa ta'u yerooti waatti himtu sirraan dhaggeeffanne akkasuma yeroo itti bilbilte yeroo garaa keetiitti isa inni biizii ta'e hojii fi isinirraa kaasuu dhiisu miti. Isa inni nama wajjin biizii baay'isaa yeroo bilbiltan ittiin argattanii waan garaa keessanii yoo itti himtan isinii jinaasee furmaata isiniin godhu garaa isiniin ciibsu. Dhiirri akkasii kun dhugaa birrii maaf isin jaallate. Garuu dhiirri yeroo isinii kennu rakkoo keessanis kan dhuunfaas ta'e kan maatii waan hunda isinirraa qooddatu kan yeroo isaa isinii wajjin dabarsuu barbaadu kanuma keessani. Mee innoo nama lama yaadi isaa tokko isinii wajjin jira iddoo biraan jiru taanaan maaliif nikaa itti hidhamte lafa dhattuun qabdu daftee irraa ba'uuf hin ariifatin. Gizee tokko eeyyama isaa fudhu birrii si gaafateera miti si'aa gaafatus si gaafachuus haa dhiisu. Nama kana hin jaallatta itti amanteetta miti. Gizee tokko birrii akka galchitu inni si'aa gaafatu atis gaafachuus dandeessa. Rakkoon qabu erga wal jaallattanii ati dhuguma wajjin jijjiiramtee biyya namaa keessa galuu barbaadda waan ta'eef wanta si shakkisiisu hin qabdu. Rabuma keetti tawakkaluu qabda. Akkam goota yoo inni dursee si gaafate mee birrii aganaan qaba ishee erga na gaafatte maal ittiin goota maal ittiin gochuu karoorfatte maal ittiin hojjechuu karoorfattee jedhiiti gaafadhu. Waan ittiin hojjechuu karoorfate sana irratti erga hundoofte booddee gizee tokko birrii itti ergita. Haa ta'u mana bitachuu haa ta'u lafa bitachuu haa ta'u manni ijaaramee nama miidheeffachuu haa ta'u birrii kana itti ergite haga ji'a 2-3 waan inni itti baase tokko ni edda jechuudha. Kan isaanis maal akka godhee darbe ammas isa hojjetaa jiru irrattis maal akka inni karoorsee jiru waan tokko ni ilaalta jechuudha. Yoo namni kun dhuguma birrii sirkaa fuudhe kana waa tokkorra oolchee sitti agarsiise isa hojjetaa jirurra yoo waa tokkorra oolcheera ta'e dhuguma namni kun waan si jaallateef waa hojjeta ta'u osoo hin taane namummaa isaaf ofii masaaf ni yaada jechuudha. Nama qalbii qabeessa yoo itti ergite baay'ee sin gaabbisiisu. Si galee dhiira akkasittiin gizee tokko madaali.
itti ergiti waan inni ittiin godhu gaafadhu. Duraan dursa otoo birrii keetti hin ergin maal akka inni ittiin gochuu barbaadus gaafadhu. Erga birrii kana itti ergite ji'a 2-3 ni eedda. Yoo birrii isaati dura ergite sana waa tokkorra oolchee si gammachiise ofiisaas gammachiisee irra ta'e namni kun dhuguma nama sirriidha. Itti ergillee hojiin illee godhadhu hin shakkin siin jechuudha.